Hooggantootni mootummaa naannoo Somaalee agarsiisa ministeerri bishaanii fi enerjii Golambaa saayinsiitti qopheesse daawwataniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad agarsiisa kana kan daawwatan yoo ta'u, hojiin jijjiiramaas damee hundaan hojjetamaa jiran bu'aa argamsiisaa akka jiran agarsiisni kun fakkeenyadha jedhan. ሀገራችን ከለውጡ በኋላ የተሰሩ በርካታ ስራዎች biyya keenyatti jijjiiramaan hasi hojiileen hojjetaman bu'aa agarsiisaa jiru. Daawwannaa keenya kanaan qabeenya bishaanii fi enerjii irratti hojiin akkamii akka hojjetamaa jiran hubachuu dandeenyeerra. Daawwannaa kana irratti dhaabbilee mootummaa qofa osoo hin taane kan dhuunfaas osoo hirmaatanii ni fayyadamu. Hooggantootni naannoo Somaalee irraa daawwannicha irratti hirmaatanis daawwannicha irraa muuxannoo kan qooddatan ta'uu himan. waan irraa baranne tokkoffaa qabeenya bishaaniitiin biyyi keenya maal irra akka jirtu kanarraa bu'aa hedduu akka hojjechuu dandeessu baranneerraa kanatti teknooloojiin fayyadamuun ammas akkamitti bishaan yeroo adda addaatiin haala adda addaa keessatti akkamitti fayyadamuu akka danda'anis irraa baranneerraa gara enerjiillee akkasumatti soolariin yookiin teknooloojii salphaatiin bishaan gara enerjii yookiin gara ifatti akka jijjiiruu danda'anis baranneerra jechuudha. Gabaabumatti teknooloojiin biyya keenyatti calqaba. Teknooloojii kanaan yoo fayyadamne naannoo Sumaalees, naannoo Oromiyaas, naannoowwan addaatti keessatti bishaan dhugaatii teknoolojii salphaan fayyadamne akkamitti akka biyya keenya jijjiiruu dandeenyu baranneerra. በጣም ያየናቸው ነገሮች በጣም የሚደንቁ አገራችን ወዴት እየሄደች እንደሆነ የሚያሳዩ daawwannaa kootiin biyyi keenya guddina akkamii agarsiisaa akka jirtu kanan itti mirkaneessedha. Hojiin hojjetamaa jiru sochii wabii nyaataan of danda'u damee teeknooloojii irrattis wanti hojjetamaa jiru bareedaadha. Odeeffannoon teeknooloojii nuuf galteedha. Anniisaa haaromfamaa irrattis waan nama ajaa'ibsiisitu hojjetamaa jira. Baay'een gammadee. Waxaan soo booqanay museum dhexdiisaan soo booqanay anagoon soo eegnay har'a Golambaa saayinsiitti argamuudhaan daawwachaa jirra. Akka biyyaatti jijjiiramni mul'achaa jira. Naannoon Sumaalee humna aduu olaanaa qabdi. Kanaaf bakkeewwan humni ibsaa hin geenye waan jiraniif teknooloojii haaraa hojiirra oolchuudhaan akkamiin hawaasni ibsaa argachuu akka danda'u muuxannoo gaarii qooddanneerra. Teknooloojii kana kan isaan asitti dispilay godhan yookiin argisiisan kanatti fayyadamuun waan nu kakaasudha. Lammaffaan naannoo Sumaalee bishaan dhugaatii kalafa jalaa haga 35 haga 50tti waggaa keessatti ni qoonna jechuudha. Kana qotuu fi successful ta'uun parsantii 85 ni ga'a. Parsantii kana gara 95tti guddisuun teknoolojii as jiru kanatti fayyadamuun nu barbaachisa jechuudha. Naannoon Somaalee naannolee hanqina bishaanii qaban keessaa tokko ta'uu kan ibsan pirezidaantiin naannichaa teknooloojiiwwan agarsiisa kana irratti dhiyaatan baay'inaan hojiitti kun rakkoo hawaasaa furuuf ni hojjetamaa jedhaniiru. እንደሚታወቀው በአብዛኛው የውሃ እጥረት ያለበት አካባቢ ነው። ይሄ ክልል ሊለወጥ የሚችለው የውሃ ሀብቱን ከተጠቀመ ነው። naannoon Somaalee naannoo hanqinni bishaanii itti heddummaatudha. Naannichi jijjiiramuu fi guddachuu kan danda'u ammoo qabeenya bishaanii qabu haalaan yoo itti fayyadamedha. Qonnas tahee horsiisa looniif bishaan dhimma murteessaadha. Naannoo keenyatti lageen jiranii fi bishaan roobaa hojiirra oolchuu irratti hanqinni ni mul'atu. Dhimma kanarratti teknooloojiin beekumsi akka jiru muuxannoo gaarii arganneerra.